Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu wajjibaattu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoonni channel Arjaa akkam nagaa jirtu bakka jiraattan alhamdulillah. Har'a viidiyoo har'aa keessatti aappii hedduu takkaa namatti tolu aappii gorsa 40 jedhu buleeyyan islaamatiif aappii hedduu tasjii tokko isiniif qopheessee isin agarsiisuuf dhiyaadhe. Aappii kana hanga dhumaan hordofaa waan salphatti argachuu dandeessanidha. Garuu keessatti waan baay'ee irraa barachuun isin jira. Aappii kana pileestoorii keessan galtanii eega pileestoorii keessan galtanii haala kanaan barreessanii baafattanii inni kunoo isa kana gorsa 40 kan ittiin mana sirreessan kan jedhu kana hin buufattu. Anama buusitan qaba waan buusee qabuuf isheenitumaan isin agarsiisuu akkaataa itti fayyadama isaadha. Inni itti fayyadamni isaadha nama dubbisa beekuuf salphaadha. Warroonni dubbisa afaan Oromoo beektan sirriitti irraa barnoota guddaa argattu. Isa kana keegallee isin agarsiisa. Kunoo haala kanaan isinii baasaa waa tokkollee isin gaafatu banuudhaafi erga haala kanaan isinii baasee jalqaba irratti duree barreessaa jira. Isa kana akkuma gasheentaniin gaa dubbisuudhaan hanga dhumaadha. Dubbiftanii hanga dhumaa gadi fixuudhaan waa baay'ee keessaa argachuu dandeessu. Waa baay'ee irraallee gorfamuu dandeessu. Itti deebisuudhaan gaa gorsa mana jireenyaa akkaataa ittiin mana bultii sirreessan jechuudha. Kunoo kutaa tokkoffaa mana jireenyaa Na'imaa Rabbiitii jedha. Harmarrattillee kutaa lammaffaa gorsa tokkoffaa gorsa arfaffaa. Itti aansuudhaan kutaa sadaffaa gorsa shanaffaa gorsa saddeetaffaa. Itti aansuudhaan kutaa arfaffaa gorsa sagalaffaa gorsa 12ffaa. Kan itti aanu kutaa shanaffaa gorsa 13ffaa gorsa 15ffaa. Inni itti aanu kutaa jahaffaa gorsa 16ffaa gorsa 18ffaa. Inni itti aanu kutaa torbaffaa gorsa 19ffaa gorsa 22ffaa. Kan itti aanu kutaa 8ffaa gorsa 23ffaa gorsa 40ffaa jechuudha. Isa kana gorsa tokkoffaarratti kutaa tokkoffaarratti isin agarsiisa. Haala kanaan irratti dhahuudhaan buleeyyan keessa sirriitti yoo itti jarjaruu baattan sirriitti barnoota baay'ee keessaa argattu jechuudha. Sirriitti wallaahi waan hedduu namatti toludha. Aappiin kun warroota isa baasee rabbiin umurii isaanii haa dheeressu inshaallah. Kunoo akkuma asirratti argaa jirtan jalqaba irratti maqaa rabbii akkaan mararfataa akkaan rahmata godhaa taheetiniin dursa jedha. Maashaallah hedduu namatti tola wallaahi gaa ani amma waan viidiyoo isin agarsiisuuf isa jiruuf taa'illee dubbisuudhaaf amma viidiyoon isin dheerata. Kunoo gaa akkuma armarratti argaa jirtan waan ol deemellee dhumuu miti maashaallah wallaahi waan baay'ee namatti toludha. Warroota isa baase gaa rabbiin umrii isaanii haa dheeressu jazaakallah khayr jennaan. Kunoo aappiin kun akkuma asirratti argaa jirtan hin dhumu jechuu dubbifni maashaallah. Kunoo hanga gadiidha akkanumatti isin irra taa'uudhaan irra fiiguu miti suutan sinisraatidhaan irraa barumsa argachuu dandeessu jechuudha. Kutaa lammaffaarratti illee yoo dhuftan kunoo akkuma kanaatti argachuu dandeessu malee wantoonni ittiin manneen gaaromsinu maali jedha. Maashaallah wallaahi gaa obboleeyyan kiyya aappiin kun aappii akkaan aappii natti tolerraa aappii kana wallaahi hedduun jaalladha. Warroonni isa baastan jazaakallah hedduu nuuf jiraadhaa umurii nu dheeradhaa ammallee haaluma kanaan itti fufaasin jecha hojii gaarii qabatanii jirtu haaluma kanaan itti fufaasin hin jenna gaa inshaallah nu illeen isin hordofuudhaaf sirriitti qophiidha. Aappii kana maashaallah barreeffamni isalleen wallaahi waan hedduu namaa galuudha sirriitti mul'ata. Maashaallah gaatee waan jee isinii deebisullee hin qabu hedduu na gammachiiftanii jirtu. Obboleeyyan kee islaamaa isin warroonni aappii kana buufattan sirriitti itti fayyadamaa isin jecha aappii kana amma keessatti taa'ee dubbisuudhaaf viidiyoo isinitti dheerata. Asumaan jettee baatana tuquudhaan sheer namaa godhuufis isii tana gattuutu godhiisii jettana tuxxee sheer namaa goota. Haala kanaan asumarraa isiniif galachuu waan hundinuuhi yoo cufuu feete isa kana cuftee kana jaddatuu feete isa kana jechuudha. Nuqunnamuudha kajaa'u kana. Isaan mana qonnamaa jiru kanas tuttee isaan komentii isaanii barreessuu dandeessa. Isaan inni olirratti reesti kan jiru kun immoo gara suuqaa sigaa shayii jechuu akkamatti
Rabbi restoorii keessatti isin gasha. Maashaallah gaa aappiin kun aappii hedduu namatti toludha. Obboleeyyan kiyya gaa viidiyoo isinitti dheeressuu itti buufadhaa itti fayyadamaa isin jecha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu illee nu hordofuu narraafatina isin jecha.